Eeyyani jenna daballee ammas eeyyani. Madda hayyoota kaleessaa fi har'aa kan beektota hedduu addunyaadhaaf gumaachite. Ija qaroo dhalootaaf bantee samiirra karaa ijoollee ishii xiyyaara kan balasiiste. Qeellam biyya gootaa jirra. Baga nagaan dhuftan. Eeyyeni qeellam jirra. Qeellam biyya gootaa biyya oliiqaa dingil waqeetee guduruu eeyyee qeellam jirra. Biyya gootota biyya qabsaa kan ta'e aartistii eebbisaa addunyaa jirra. Baga geessanii baga biraan isinii bareessinii jenna. Kabajamtoota keessummoota keenya ammas hamlee ofiif kennaa baga nagaan dhuftan baga wal argine isiniin jenna. Kabajamoo bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa akkasumas kantiibaa magaalaa Dambi obbo Girmaa Dangalaa. Ajajaa raayyaa ittisaa koorii 104ffaa Jeneraal Abbaba Mangistee akkasumas Komishinar Mustafaa Kedir hoogganaa taanaa biiroo dhaabbilee Oromiyaa isaanis keessummoota as nu gidduutti argamanii ayyaana bara haaraa kan bara 2017 nu wajjin kabajaa jiranidha. Hooggantoota keessaniif keessummoota keessaniif ofii keessaniif hamlee kennaa baga geessan. Waltajjii kanarraa akka itti bareedan isinitti himuu hin dandeenyu. Aadaa duudhaa uummata godina Qeellam Wallaggaa uffannaadhaan fuuldura keenya booki jira wanti dhabamee jiru. Egaa baga nagaan dhuftan jenna. Irra deebine qophii keenya ammoo akkuma sirna aadaa Oromoo isa ganamaatti eebbaan saaqannaa. Maanguddoonni eebbaa gara waltajjii kanaatti dhuftanii akka nuuf eebbistan gara waltajjiitti sin afeerra nu simadha. Hamleedhaan maanguddoota nu simadha. Of kalcha. Agagala of kala. Dubbi baga of kala. Guma baga baso of kala. Janna milla of kala. Teessan teessuma of kala. Dubbatan dubbi of kala. Biyyi keenya biyya nagaa ta'u. Ayyaana nagaa nuuf haa ta'u. Kormi cirrii haa ta'u. Rimaan haphee haa ta'u. Yaachee isiniif haari'u. Ciisee isiniif hadhalu. Marratee isiniif hagalu. Yaa Waaqa hayyoota dubbatanii dubbii qajeelchi. Kanneen mariisaniin marii qajeelchi. Barattootaaf arfii nuu qajeelchi. Abbootii murtoo wantoota laatanii murtoo nuu qajeelchi. Gadaam kuufaaf gabbina na of kalchaa. Eebba qabaadhaa, halkan abjuu qabaadhaa, ganama milkii qabaadhaa, guyyaa yaada qabaadhaa, coqorsa ta'a lafa qabaadhaa, urjii ta'a waaqa qabaadhaa, waleensuu korma ta'a diina keessan bu'aa fi abbii dhowwadhaa, horaa lafarraa badhaadhina argadhaa, lafarraa soorata argadhaa, waaqarraa eebba argadhaa, waaqarraa ayyaana argadhaa, ifaa bakkalcha bariitaa bakka hundaatti ifaa mul'adhaa ji'a goobanaa ta'a bakka hundaatti mul'adhaa. Bara milkii nuuf haa ta'u, bara nagaa nuuf haa ta'u, bara araaraa nuuf haa ta'u. Ani kanan jedhee Waaqayyo inni eebbisee hin dhabne inni hundumtuu isirra jiru isinaa eebbisu gadaan kuufaaf gabbina. Maanguddoota keenya guddaa galateeffannaa bakka isaan ka'anitti nuuf deebisaa hamileedhaani. Maanguddoo akkasii argachuun iyyuu carroomuudha. Ammayyuu Waaqni umurii dheeraa isaaniif haa kennu jenna. Jalqabaleen isaanii anaaf isheen achi keessatti hoggaa wal arginu waanumtaniif isheen qofti bareenni as baanii natti fakkaatee ture. Hoggaan as babba'uu hundumti isaanii babbareedoodha. Bareedoodha dhugaa baay'ee bareedu. Ijoolleen Qeellam duruun bareeduu naan jette. Ijoolleen Qeellam duriyyuu bareedoodha naan jette. Hammanas ba'ees nargutti ariifadhee ture. Dhugaadha leensa. Maaliif hin bareedan? Waan isaan bareechu baay'ee jira. Godinni Qeellam Wallaggaa biyya dhadhaa, biyya aannanii, biyya dammaati. Kana nyaattee akkamitti bareeduu dhiista. Olaanaan iyyuu ergi as dhufee fuulli isaa baay'ee ifaa jira. Tarii warri itti dhiyeenyaan beektan jijjiirama guddaatu irra jira. Kun qophii addaa, qophii bashannanaa. ITV'n yookaan EBC'n godina Qeellam Wallaggaa wajjin ta'uudhaan qophii bara haaraa kan bara 2017 isin wajjin bashannanuudhaaf isin wajjin bohaarsee dabarsuudhaaf as godina Qeellam Wallaggaa magaalaa
Dambi doollootti kan qopheessedha. Egaa yeroo gaariin wajjiniin dabarsitu irra deebinee baga geessan isiniin jenna. Birraan jaalalaa kan jaalalleen wal lamaan irratti wal arganii jedhu. Birraan abdiidha. Asheetni asheetee yerootti cabsatanii waaddatanii. Ifadha. Ifti booqaa birraa ibsaan masqalaa kan irratti qabsiifatanii. Egaa birraan waa hundaa keessumaa ganda bacaqii keessaa namni karaan bishaanni guutee wal argaan dhabame yerootti wal dheebotanii wal argan waan ta'eef birraan wal argaadhaa baga wal argitanii baga wal argine jenna. Giddugala Oromiyaatti kan beekamu shinooyyeen kuni gara Qeellam Wallaggaan jiru jennee gaafa qorannu in ajaa'ibsiifattu waan cimaa jiraanuun jedhaniiru mee warra shinooyyee giddugaleessatti asitti immoo yaabaaboo jechaadha kan isaan dhufanii aadaa duudhaa Qeellam Wallaggaa jiru isin daawwachiisna. Qarreen godina Qeellam Wallaggaa immoo akkam jedhu laata birraatti kan jedhu eessaan akka dhufan hin beeknu garuu hin dhufu hamleedhaan isaan simannaa isaantu gara kana dhufa. Nani rambati yawa shonani se jalala jolle kambira bar Alladu bishanga ma ega dodu bashogile na yadu birakana mo korofu ula debite Alladu bishanga ma ega dodu bashogile na yadu birakana mo korofu ula debite Nani rambati yawa shonani se jalala jolle kambira barbachano yonato kosu wala se kartata kabati yiti yonadi yoko wala se kayota wala siriti yada jama yabo nakanambele ababo galchigani sana babo nani rambati yawa shonani se jalala jolle kambira barbachanole sunga ana kesani migamake nyatajigu abasa wala migranga losigale migaleke yatindure ababo galchigani sana babo nani rambati yawa shonani se jalala jolle kambira barbachanole tisine nimmal godami tiseno malda balare yo jabbi asamare sirbine nismal godami tiseno malda balare yo danna basamare Janne geesse kalo argacho ofama kanisa kaloltu argacho galtu kanisa sidiru ya jalle jalaliko siburu ya walle walaliko sirbal lavadito lavana mothani jibanna marisu na marino dani Godani, Gabagal to Mesu. Harfasa wala mi biranga la singale mi kalenge nya simpidu badaba goni totare adada imana sete
iddoo dhabdiiree dargaggoo kan iddoo dhabdiiree. Akkam isinitti tole? Godinni Qeellam Wallaggaa aadaa duudhaa akkanaa qaba. Akkasumas egaa waajjira aadaa fi turizimii duudhaan kun akka hin banneef irratti hojjetanii warra asiin ga'anii fi isaan duuba warra jiranii fi saamilee kennaafi. Akkas egaa ijoolleen Qeellam argitanii. Olaanaa qabdoo teessee beektaa? Akka godina Qeellam Wallaggaatti qabdootu jira. Qabdoon immoo egaa qarroon aadaa duudhaa safuu uummataa osoo hin cabsini kan itti wal dhungatan qofaadha naan jedhan. Dhugaadha mini? Warras keessaa baay'een isaanii hin kolfu kanaafuu qabdoo sirriitti beeku jechuudha. Olaanaan deebii laannee haa ta'u gaa haa ta'u inni warra darbinaa fi. Hayyee godina Qeellam Wallaggaatti argamna. Kan bareennee mimmiidhagnee jirru magaalaa Dambi doollootti Dambii jirra. Dambii kallattiidhaan kan darbaa jiru karaa ITV afaan Oromootiin mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtan qophii bashannana addaa as magaalaa Dambi doollootti. Eeyyeenisuma dhugaati magaalaa Dambi doolloo jirra. Dambii biyya nagaa, Dambii biyya jaalalaa, uummata aadaa safuu duudhaa wal jaalala tokkummaa qabu gidduutti ITV'n afaan Oromoo qophii addaa ayyaana bara 2017 kan kabajachaatti jirru. Kanatti aansuudhaan keessummoota keenya gara waltajjiitti affeerra leensa. Kantiibaan magaalaa Dambi doolloo obbo Girmaan gara kanatti dhufuudhaani bulchaa nuuf afeeru bulchitoota keessan hooggantoota keessan akkanatti nageenya keessan akka waara'uuf warra eeganii har'aan ifni bariin kun akkasiniif baa'u godhan haamileedhaan gara waltajjiitti nuuf simadda. Dhugaadha hooggansa zero hooggansa qofa miti qabsaadhas jechuu ni dandeenya waan ta'eef haamileedhaan gara kanatti obbo Girmaa affeerra. Baga geessan. Ayyaana waggaa ayyaantuutu argadhan mitiire. Kanaaf hundumti keessan baga Waaqayyo isin gargaaree bacaqii gannaa kana darbitanii booqaa birraa nagaadhaan geessan isiniin jechuun barbaadu. Kanatti aansuudhaan kabajamoo bulchaa bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuun Gurumeessaa, kabajamoo Komishinar Mustafaa Kadir itti aanaa hoogganaa dhaabbilee misoomaa Oromiyaa, kabajamoo Jeneraal Ababaw Mangiste ajajaa raayyaa ittisa biyyaa koorii 104ffaa, kabajamtoota hooggantoota sadarkaadhaan jiranii, kabajamtoota abbootii gadaa haadholii siinqee jaarsolii biyyaa abbootii amantaa, kabajamtoota uummata magaalaa Dambi doolloo naannoo ishee, kabajamtoota uummattoota biyya keenyaa sadarkaadhaan jiranii, kabajamtoota ogeessota miidiyaa ETVT fi kanneen biroo iddoo kanatti argamtanii jirtan, kabajamtoota uummattoota Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan akkasumas uummata biyyattii sadarkaadhaan jirtanii hundumti keessan baga Waaqayyo isin gargaaree bacaqii gannaa kana baatanii booqaa birraa bara 2017 nagaadhaan geessan isiniin jechuun barbaada. Ayyaana gaarii hunduma keenyaaf haa ta'u jechuun barbaada. Baga geessan. Kanatti aansuudhaan bulchiinsi magaalaa Dambi doolloo riifoormii magaalotaa irra deebi'amee hundeeffameen bara 1998 irraa eegaluun magaalaa sadarkaa lammaffaa ta'uudhaan of dandeessee kan dhaabatte yeroo taatu akkasumas immoo baruma kana magaalaa guddittii teessoo magaalaa guddittii godina Qeellam Wallaggaa ta'uudhaan kan hundoofte ta'uu isheeti jechuudha. Magaalaan Dambi doolloo magaalaa guddittii Finfinnee irraa kiiloomeetira 652 irratti kan argamtu gandoota magaalaa 4 kan of keessatti hammattee jirtudha. Sabaaf sablammoota 12 ol wal danda'uudhaan magaalattii keessa kan jiraatan ta'uu isaati jechaadha. Magaalaan Dambi doolloo waggoota arfan darban rakkoo nageenyaa hammaataa keessa kan turte ta'uun ishee beekamaadha. Kanarraa ka'ee dararaa salphaa hin taane magaalicharra hawaasa magaalicharra kan turee fi sochiin hawaas dinagdee uummata hedduu kan miidhe turedha. Hooggansi jijjiiramaa rakkoo nageenyaa hammaataa kana keessatti harkaa osoo hin kennin rakkicha keessaa baasuu qabna ejjennoo jedhu qabatee ijaaramuu aarsaa gurguddaa kan kaffale wareegama lubbuu qaama kan irratti qe'eef qabeenya isaarra kan buqqee salphaa miti jechaadha. Rakkoon nageenyaa ture sun akka inni maqu ta'ee jijjiirami bal'aan magaalattii keessatti dhufee jira jechuudha. Gama misoomaatiin mana barumsaa oolmaa daa'immanii 13 kan qabdu
mana barumsaa kutaa tokko amma 8-10 sadarkaa lammaffaa 3 miti mootummaa tokko kolleejii tokko yuunivarsiitii tokko akkasumas gama fayyaatiin buufata fayyaa tokko kan qabdu kiliinikoota dhuunfaa 30 fi hospitaala tokko kan qabdu daandii xiyyaaraa daandii aspaaltii federaalaa fi kirooslandiitiin kan hojjetame kiiloomeetira 23 kan qabdu daandii koobilii poostaa teelee kan qabdudha jechaadha. Gama investimentiitiin bara 2016 investiroonni 17 kan simatamaniif hanga ammaatti investiroonni 51 fi saawul qarshii miliyoona 100 oliin magaalicha keessatti investi gochuudhaan dargaggoota hedduudhaaf carraa hojii bal'aa uumamee kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Galmoota misooma magaalaa akka mootummaatti qabaman milkeessuuf inishitiivii muummichi ministeeraa keenya magaalota jiraattootaaf mijooftuu taate uumuu qabna jedhuun tarkaanfiiwwan addaa fudhatamuun bu'uura godhachuun nutis akka magaalaa keenyaatti hawaasa magaalaa keenyaa mariisuun misooma koriidirii gama tokkoon bareedina magaalattii kan dabalu yoo ta'u gama biraatiin ammoo carraa hojii dargaggoota 10,000 kan lakkaa'amaniif kan uume hojjechaa jiraachuun keenya ni beekama. Kanatti dabaluunis qulqullinni magaalattii hawwataadhaaf jireenya lammiileetiif mijataa ta'uu akka danda'amuuf hojiiwwan gama qulqullina magaalaatiin hojjetamanis hedduu ta'uu isaaniiti jechaadha. Gama biraatiin potenshaala investimentiif oolu hedduu kan qabduuf lammiileen biyyattii keessattuu dhaloon Dambi Dolloof naannoo ishee biyya keessaa biyya alaa kan jirtan hundi magaalaa keessan dhuftanii investi gochuuf carraa bal'aa waan jiruuf gama kootiin gara magaalaa Dambi Dolloo dhuftanii magaalaa keessan akka guddistan kabajaaf jaalala qabnu isinii ibsaa waamicha koo isiniif dhiyeessaa. Dambi Dolloon isin waamtii fagoof dhiyoorra kan jirtan hundumtuyyuu baga ayyaana bara haaraa bara 2017 nagaadhaan geessan isiniin jecha ulfaadhaa galatoommaa hundumti keessan baga geessan isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan bulchaan bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa gara kana dhufanii haasaa gabaabaa akka isaan godhan akkanaaf affeertan isiniin jedha. Baadhaa. Kabajamoo Komishinar Mustafaa Kadir, Taanaa Hoogganaa Biiroo Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaa, Kabajamoo Jeneraal Ababaa Mangistee, Ajajaa Olaanaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Koorii 104ffaa, Kabajamtoota Miseensota Koree Qindeessituu Godina, Hooggansa Siyaasaa Godina Qeellam Wallaggaa fi Aanolee 12, Abbootii Gadaa, Jaarsolii Biyyaa, haadholii siinqee, abbootii amantaa, uummata kabajamaa godina Qeellam Wallaggaa, qaamolee nageenyaa godinni keenya as akka geessuuf har'a akkasitti bareednee ayyaana bara 2017 akka godina Qeellam Wallaggaatti as magaalaa Dambi Doollootti ayyaaneffachuudhaaf lubbuu keessan qaalii tokkitti jijjiirraa hin qabne uummata godina keenyaaf laattanii ifa kana nu agarsiiftan gootota raayyaa ittisa biyyaa, poolisii idilee, poolisii farra riphee lolaa, milishoota keenyaa fi gaachana sirnaa baga sirna kana wareegama keessaniin ifa kana nu agarsiiftanii uummata godina keenyaa ceesiftanii ayyaana bara kanaatiin nagaan isin gahe baga waliin nu gahechuun barbaada. Godinni keenya godinni Qeellam Wallaggaa godina nagaa barbaadu. Halkaniif guyyaa uummanni godinichaa mootummaa isaa dhaggeeffatee raayyaa cimaa ta'ee qaamolee nageenyaa fi humna naannoo fi federaalaa waliin misoomaa fi badhaadhina fiduudhaaf nagaan waan hunda dursuuf nageenya mirkaneessuuf uummata halkaniif guyyaa hojjetu. Biyya sabaaf sablammiin wal danda'ee keessa jiraatu. Biyya dheebuu misoomaa qabuu fi badhaadhina fiduuf halkaniif guyyaa hojjetu. Biyya bu'uura amantaa, biyya hayyuu gidaadaa soolan, biyya bu'uura barnoota ammayyaa, biyya raajii ashannaa fi
kaapteen Wandoson fa'aa biqilchite. Godina fakkii badhaadhina Oromoo fi Itoophiyaati. Godinni kun godina potenshaala guddaa qabu. Biyya hayyoonni siyaasaa hedduun akka Doktora Kabajaa Leencoo Lataafaa warra siyaasa Oromoo bocanii Oromoon har'a akkas of beekee mirga isaa falmatee caffee araaraatti 4 kiilootti akka deebi'uuf bu'uura kaa'an. Biyya barnoonni jalqabe qofatu hin taane manni barumsaa qaroo dhabeeyyii akka Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf itti baname. Biyya artistoonni hedduun keessaa maddan Eebbisaa Addunyaa, Tolomoon Dannaqaafaa ragaadha. Ayyaana bara kanaa wanti adda godhu waan lama. Inni tokkoffaan bara 1940 kan cufame daandiin xiyyaaraa Dambi Doolloo seenaa waggaa 60 booda dhamaatii hooggansa godinichaa fi uummata keenya godina Qeellam Wallaggaatiin waggaa 60 booda jalqabee bara 2016 kana banamee balaliin yeroo guyyaa 4 torbanitti itti geggeeffamaa jiru ta'uu isaati. Inni tokko adda godhu. Kan lammaffaan seenaa Oromoo Qeellam Wallaggaa keessatti bara waggaa 150 booda sirni darbe kan cufe barri itti baname Irreechi Malkaa Qaallittii Gaallabu seenaa godinichaa ayyaana bara kanaa adda godhu keessaa isa lammaffaati. Kanaaf ayyaanni bara kanaa injifannoo irratti teenyee boquu uummata keenyaa ol qabnee lafa gadhiifnee samiirra bararuu yerootti jalqabne waan ta'eef akkasumas aadaa keenya bade duudhaa uummata godinichaa iddootti deebifne akkuma uummata Oromoo golee biraa aadaansaa, seenaansaa, safuunsaa, eenyummaansaa bakka itti mul'atu bu'uura kaa'uu waan jalqabneef dhimmoonni kun lamaan ayyaanicha adda godhu. Sharafa biyya alaa argamsiisuudhaan Oromoo fi Oromiyaa irra darbee godina Itoophiyaa utubaa jiru. Kanaaf fakkii badhaadhina Oromoo fi Itoophiyaatti kan jennuuf. Godina lafa bunaa hektaara 467 ol qabu. Godina bosona uumamaa fi namtolchee hektaara 513 ol qabu. Godina waggaa guutuu roobni roobu yoo xiqqaatee ji'a 9 rooba argatu. Godina bishaan 2123 bonaa ganna yaa'u qabu. Godina horii gosa adda addaa miliyoona 5 ol qabu. Godina uummanni miliyoona 3 ol keessa jiraatu. Kanaaf godina potenshaala guddaa Oromoo fi Itoophiyaa gahuu danda'u qabu. Qeellam Wallaggaan akka gara biraa ta'anii dachee dhiigaa dachee du'aa godhanii ilaalan miti. Biyya uummanni isaa bishaan gaafatan aannaniif damma namaa kenna. Biyya sabaaf sablammiin keessatti qabeenya horatee keessatti guddatu. Lafa waan hundaa namaaf kennu. Bosona uumamaa fi namtolchee qorichummaa adda addaatiif oolan hedduu kan qabu. Biyya sabaaf sablammiin keessatti kabaja qabu. Biyya Oromoon saba hundaa hammatee keessa jiraatu. Kanaaf godina kanatti dhuftanii misoomsuun godina kana waliin akka guddifnu waamicha koo dabarsaa. Irra deebi'ee uummanni godina keenya, uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa hunduu baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa nagaan geessan barri 2017 bara nagaan itti bu'u bara badhaadhina Oromoo fi Oromiyaa Qeellam Wallaggaatti dhugoomsinu bara injifannoo bara tokkummaan sabaaf sablammii hundi itti mirkanaa'u fi
Oromoo fi Oromiyaa Itoophiyaatti ceesifnu nuuf haa ta'u. Ulfaadhaa horaa bulaa. Ulfaadhaa galatoomaa kabajaa argadhaa jennaani bulchaa bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa irra deebi'aa nu galateeffadhaame. Akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dambi obbo Girmaas bulchaa bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuus lamaanuu guddaa galateeffanna. Akka gaariitti godinicha ibsanii akka gaariitti magaalaa Dambi ibsan. Qophiin kun bareedee akkanatti hawaasa keenya bira akka ga'uu fi kan ispoonsara nu godhan bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa nu galateeffadhaame. Akkasumas immoo yuunivarsiitiin Dambi yuunivarsiitiin keessan karaa gara garaatti nu deeggareera. Dhaabbata guddaa kana qabaachuu kanatti ittiin boonuus irra jiraata. Isaanis nu galateeffadha. Namoonni walii wajjin dhufne Qeellamiin kan hin beekne baay'een isaanii jiru. Nyaadhaa dhugaa maanni birrii shaniin buna dhunnaa ileessa moo dogoggoraniitu jedhanii biyya bunaa dhuftanii dhugaan jedheeni. Waan nyaata leensa na beektaa achittis nyaata kana nan jaalladhaan garaa koo nan jaalladha suma. Kanaaf waan aadaa wal qabatu nyaata aadaa magaalaa kana keessaa waan ani nyaatin hin jiru irruma deedeem dhannamaa ture. Leensaan guyyaa tokko guyyaa guutuu hojjechaa oolte harkisoo moo laaffisoo naan jette. Egaa godinni Qeellam Wallaggaa keessaa kan ittiin beekamtu tokko harkisoodha mini. Harkisoo harkisee nyaachiseen nama kana maali jedhe irrumaa ka'uu dinnaan si gaadhi si guyyaa tokkoon akkasitti hin bartuun jedheen. Baay'ee nyaata mi'aadha. Kanaan alatti leensame godinni Qeellam Wallaggaa kan nu jalaa fixani mee waama nyaataa xiqqoo ishee nutti matachara. Egaa nyaata godina Qeellam Wallaggaa keessatti beekamu keessaa ukkaamsaan isa tokkodha. Ergi dhufanii ukkaamsaa irraas ol hin jenne jarri kuni. Xiqqumatu akka biddaa asitti garuutti baay'isanuma fiduma nyaanna nama gubu wal baraniiru ta'uun beeku nutis kaleessuma dhufnee wal barre ukkaamsaa irrumaa gashaa irra. Egaa biyya akkasii dachee badhaatu keessa jirra aamilee ofii kenname. Kanatti aansuudhaan waan addaa tokko isinitti agarsiisna ammas. Waan addaa tokko qabna. Gaafa gara kana dhufnu irra caalaa ammayyuu duudhaan godina Qeellam Wallaggaa keessa jiru maalidha jennee qorannee dubartoonni biraa irratti waan jedhantu jira waan addaa tokko godina Qeellam Wallaggaa irraa daawwattoota keenya biraan ga'uuf deemna. Asbaanii waan nutti agarsiisu kallattiidhaan gara isaaniitti ceena. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u aamilee keessan xiqqaatirraa hin dhufnu jechaa jiru isaanoo. Abaaboo birraa baga geessanii kaameen kana tundi keessanii maaliif teessanii kaameen kana hundi keessanii ayyaana waggaa baga geessanii kaameen kana maaliif teessanii ayyaana waggaa baga geessanii. Ateetiyo waggaatu ga'ee ateetiyo waggaatu ga'ee biyyoonni kaaniin gilqamoo biyya eebbisa addunyaa waggaatu ga'ee ateetiyo waggaatu ga'ee waliin nu ga'ee biyya cooma muranii kaa biyya booka dhuganii moo waggaatu ga'ee ateetiyo waggaatu ga'ee. Ya bulchaa Qeellam keessa moona dhookee ta'uun dideemoo garaatti na'uu dideree bashooti ga'ee. Ateetiyoo waggaatu ga'ee waliin nu ga'ee. Sagaleen koo eebisa kaa sodaa maareen deebisallee waggaatu ga'ee. Ateetiyoo waggaatu ga'ee waliin nu ga'ee.
Hawwan keenya, haadholii keenya, Godina Qeellam Wallaggaa, haamileen ulaadaa fime. Waatiko dubbachuu barbaanneeti. Amma daawwattoonni keenya maali sirni kuni jedhanii nu gaafachuu danda'u waan ta'eef haadholiin keenya amma asitti sirni sin nu dhageessistan kun maaliidha kan jedhu maqaa keessan naa'imaatii nutti himaa baga geessan ammoo. Shukkaaree tarfaan jedhama. Ayyaana ateetii facaafannaati. Ateetii facaafannaan sirni amma ta'e kuni yeroo kamiin kan godhamuudha? Sirna yoom irratti kan taasifamuudha? Bara haaraa yeroo waggaa haaraan dhufu midhaan haaraa dhufu wancooteen affeelamaa daabboon hin tolfamaa caccabsaan hin hojjetamaa marqaan hin tolfamaa buquliin hin hojjetamaa yeroo akkasii waggaa haaraatti. Egaa haadholiin keenya duudhaa safuu Godina Qeellam Wallaggaa nu daawwachiisan guddaa isaan galateeffanna. Keessumaa ammoo sagaleedhaan kan jalaa qabaa turte maqaa keenyaa himime. Tirfee Akkisaniin jedhama. Waggaan koo 22. Tirfeen akkami akkuma haadholii keenyaa sirriitti harkaa fuuchaa turte mini tirfeedhaaf haamileen haala addaa fime. Tirfee eessaa bartee duudhaa kana eenyu si barsiise? Abbeen koo yeroo isaan naqanii galgala haraqee dhuganii harmeen koo amma teenya irbaata nyaachuuf isa eenyu harmeen keenya abidda buqqee teessee kabaroo dhooftee yeroo iseen jettu sanatu ani obboleettii koo lakkuu tokko. Haadholiin akkatti daa'imman isaanii aadaa barsiisan nagaa jirtu abbooliin eessa jirtu laata? Itti fufime. Ani harmee koo jala yeroo maseen kaatee jettutu nuyi lakkuu dhalannee jirra ammallee laqamtee irra jirti. Isa booda yeroo lakkuu san jennuun immoo jaarkaanii dhoomnee fi mammakamina sagalee keessan akka itti sirreeffadhaa akkasitti jedhaatu maseen jettu ittiin bakka guddannee ittiin kunoo carraa argannee ittiin kunoo. Hawwan keenya nu galateeffadhaa haamileen ulaadaa fi horaa bulaa deebanaa siniin jenna ammayyuu namoota aadaa duudhaa keessan beeksifatu ta'a badhaasa keessanis fudhadhaa gara iddoo keessanitti nu deebi'aa ulfaadhaa haamileen ulaadaa fi sirbaarra gara bakka isaaniitti deebi'u haamilee kennaa fi sirriitti haamilee kennaa fi
Ayyee kanattaan sineemmoo maalii waa jechuu barbaannaa jechaatti jiru mormaan agarsiisuu barbaannaa ragada warra akkas haadholii qofa osoo hin taane nutis daawwattoonni as keessa jirrus waa agarsiisuu barbaanna jechaatti jirtu nutis sanaaf sirba qopheeffanneeti jirra taa'uun hin eeyyamamu sirba mormaa kumkummee arguu qabna dambii dhufne kanaaf egaa baandii wajjiniini baandii bakkalcha qeellam wajjiniini weellu tokko isinaaf irraa Tamrat gara kana kottu ummata nu bashannansiisi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaanni kan nagaa kan gammachuu hunduma keenyaaf haa ta'u jenna mee hamileen keessan natti dhaga'amaa jiru jiran ayyaanni ayyaana bareedaadha. Andoodee lagarra yaatu hundeeshee buqqifadheera. Biyyoona nyaatu lammii koo barsiifadheera misoomaa fedhee ka'eera. Biiftuun ganama baate qomoo qomoo biiftuun ganama baate galgaloof naannoon jirtu muti abbaa akka qabataan lammii koo wal jaallate. Lammiin koo wal jaallate gamtaadhaan waliin qooduun guddina fariifataan namoomti isaan waa jedheen rabbiif maal kaa'ee laata rabbiif maal kaa'ee laata rabbiif maal kaa'ee laata. Sabaaf sablammiin lullube aadaasaa seenaan isaa awwaalame badee maalummaansaa waltajjiitti beeknu ayyaana waggaan aadaasaa mul'isa qellem isaa aadaasaa gereersaa mul'isa jedheetu geerara kutee gadi dhiisa mooraan mee hamilee keessan mee natti agarsiisa. Shoya danga dugen sirbu kajele funiga. Shoya danga dugen sirbu kajele fuda. Danga yana wagga ya danga dugen sirbu kajele fuda. Sirban lafaditu ya danga dugen sirbu kajele fuda. Nafana botani ya danga dugen sirbu kajele. Shoya danga dugen sirbu kajele fuda. Hamileen keessan hin jiru. Boko Odi tagindi Boko Oya babate Boko Odi tisirbi Boko Omal sodate Boko Warra qeellam Boko Warra dambi Boko Boko Siririti Boko Sirbiditi Boko Warra dambi Niyase Aniyase raka Aniyase lule Asi adem lule Ambovni gambaji Aninadu yusa Anokasi adu Anirba sambusa Anirba sambusu Ankeza manani Animi mabusa Keza garani Balageshe aha Malagese Nobody dalu Adu banalai Asidi sengalu Asifrananganai Mbofni gamachi Aninadu yusa Nokasi adu Anirba sambusa Balageshe Balaladu Malagese Mabnayadu Kaniki sirbi Shoya danga dugen sirbu kajele Furachi Shoya danga dugen sirbu kajele Furaga Danga yana wagga ya danga dugen sirbu kajele Fura Danga yana wagga ya danga dugen sirbu
galatoomaa horaa bulaa umurii dheeradha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. ታምራት ጉዳ ገለቴፈና ታምራት ቶላ ሚቴሰ ሜዳሊያ ኑፍዴ ታምራታን መከሰን ታምራት ጸጋየቲ ባንዲ ዩኒቨርሲቲ ደምብ ዶሎ ገለቶማ ጆለ ጭጭሞ ባየ በሩፍታን አብዲረት ጎደተን ከነ ዳበን ጉርጉዳን ብየ ከሰ ጅራቹን ጎድነ ከሰ ጅራቹን ወሉቱ በኒት ብየ ዳቡ ዩኒቨርሲቲ ነሲን ቀባ ዳንዲን ቅሌስ ኢትዮጵያ ስራን ቀባ ጎድና ሲን ቀባ መጋላ ነሲን ቀባ ብየ ጉደት ዳቡ ወቹ ዳወል ቀበተኒ ሐምለ ከናፊ ዳበተ ሁንዱማ Dambi dolloo keessa jiran godina dabalate. Kanattaan Sudaan koomedii bareedduu tokko qabna. Koomediyaanonni lama as keessa jiru. Eessaan akka dhufan hin beeku. Koomediyaan Abbaa Shumbee. Abbaa Shumbee namni beektame hamlee kennaafi. Abbaa Shumbee yookaan Taaddalaa Lamaayyoo imma beektola isaa wajjiniin as waltajjii kanarratti dhufanii nu taphachiisuu nu bohaarsuu ayyaana gaarisniif haa ta'u ammas qophiin bashannana addaa keenya walta'iinsaa godina Qeellam Wallaggaa fi ibisitiin qophaa'eetti fufa mana keessan warra jirtan as galma kana keessa warra jirtanis baga baraaraatti ceetanii ayyaana gaarisniif haa ta'u. Harka fuunee kabajamtoota keessummoota keenya baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa argitan baga nagaan geessan. Egaa kanatti aansee keessummaa ayyaanat qabna keessummaa keenya kanarraa waan hedduu baranna jenneet abdanna mee keessummaa keenya kana haamileedhaan nu simadha haamilee ulfaadha keessummaa keenya gara waltajjii ayyaana waggaatiif namoonni qircaa galuu barbaadan na biratti galmaa'uu dandeessu. Iddoon qabnu muraasa namni qircaa galuu barbaadan na biratti galmaa'uu dandeessu. Gatii hoolatiin si bitee akka lukkuutti immoo wannoon jettu akka hoolatti marradhu malee jedhe. Keessummaa keenya baga nagaan dhuftan. Keessummaan ani jedhin biyya abbaa kootti keessummaa miti maqaan qaba. Dhiifa maqaa ammuma maqaa wal barruutti jedheeni malee rakkoon qabu mee maqaa keessa wal haa baru. Maqaa kan durmoo kan ammaati giifti koo. Kan duris kan ammaas hin qabdu. Kan durii haati koo ji'a sagal garaatti baattee na deesse badhoo naan jetti ishiin ammaammoo badhish jetti waan barbaaddeen na waami. Tole obbo badhoo jennee haasofnu. Mee iddoon dhalootaa keessan eessa? Kan durmoo kan ammaa. Mee akkuma isinitti toletti naa deebisa. Durgaa yeroo keenya harkaa dhaba jigaa irratti faa dhalannee manni hospitaalaan jiru amma kaaboo hospitaala. Umriin keessanoo mee meeqa? Umriin koo abbaan koo dhalatee waggaa 18tti haadha koo fuudha. Waggaa lama akkuma waliin jiraatan gargar ba'an. Jaarsi biyyaa ba'ee waggaa lamaan booda walitti araarsisan irraan booda ana argatan achirra kaasitii lakkaadha. Tole haa ta'u. Mee sadarkaan barumsaa? Sadarkaan barumsaa hangafti koo PH degree inni quxisuun immoo degree quxisuun koo immoo dippilooma shin quxisuun immoo sartifikeetti anis eebbifameera. Maaliin eebbifamtan? Ani ijaarsa biyyaatiin ani eebbifame. Yaa ta'u umriin keessanoo meeqa? Umrii sitti maal taate? Umriin atti himtan dhiifama. Mee haala fuudhaaf heerumaa keessanoo haasofnu? Hin gaafatamu kunis irra naa darbi. Irra naa darbi. Darbu? Irra darbi kanas. Tole ijoollee yoo meeqa qabdu? Oromoon ijoolleen lakkaa'u maatiin qabdaa jedha malee lakkoofsa ijoolleen himatu. Mee gara fuulduraatti hoo maal yaaddu? Gara fuulduraatti moo? Fuuldurumatti deemuu yaada. Fuuldurumatti. Maal deeggartu sin garuu? Gaafii akkanaan jibbaan. Gaafii akkanaan jibba kanarra naa darbi. Jechuun koo ani gama siyaasatiin siniin hin jenne. Kubbaa miilati moo fiigicha waan akkasii sin gaafachuu barbaade. Akkanan jettu ree. Akkanan jettu. Kubbaa miila taanaan ijoollee kootu deeggara. Anillee kara fiigichaa kanatti qalbina jirti. Fiigicha. Kara fiigichaatti garuu fiigicha durii moo kan ammaa? Durumarraa kaasatii haga ammaatti haasofnu. Kan durii gaa ijoolleen gaafa luka duwwaa fiigdetti seenaa hojjette gaafa alaabaa mirmirsite
Gaafa biyyaa fi deessan anaa miti warri hin deeggarree yoo jiraate harka rukutin. Warri hin deeggarree yoo jiraate. Tibbana kana waan hedduutu haasa'amaati jira. Ijoolleen wayii pileenirra koraniitoonii haala qilleensaatiin deemuu hin danda'u. Bu'aa jedhamnaan hin buunuu jedhan. Maal jettu mee waa'ee isaanii? Dhiisi nuti warri jalqabate haara oofne hin buunu hin jenne ishii doobbiidhaan onnoo gochuudha. Nuti hin jenne warri jalqaba oofne. Kan amma gaafidhattee na gaafatta. Obbo Badoo dhugaa dubbachuudhaaf taphni keessan baay'ee namatti mi'a. Mee ani hojii addaa ta'e uumeetiin hojjechaatii jira jettanittu. Mee keessattuu lukkuu kana qircaa bakka meeqatti baaseen dhiyeessaa uummataaf jettanittu akkuma tasaa mudannoo kanarratti yoo qabaattan jedheen. Sirriidha hojii kanatti yoo galu namoonni baay'een jabaadhu ishoo akkana leenca koo jabaadhu si cinaa irraa naan jedhan. Tokko tokko immoo maali kuni moortuun jaarsaa kamitti handaaqoo lukkuu qircaa galaanuun jedhanii kan arrabsu jira. Ammuma duumaan dhufu karaa irratti tokko naanan bifanne waan baay'ee naan jedhe. Maal siin jedhe? Na arrabse. Naanan bifanne na arrabse. Akkamitti na mee oo dhugumaannoo taate adda baasi naan jedhe. Handaaqodha moo puuphaa yookiin hanqaaqotu dura dhalatee naan jedhe. Ani lakkii handaaqotu dura dhalatee hin jedhen. Inni immoo lakkii hin ta'u hanqaaqoo killeetu dura dhalatee naan jedhe. Kanarratti falli dhalate gaa. Falli dhalate. Ani mee laala daraa rabbi an handaaqoo dura dhalatee hin jedha. Inni hanqaaqoo dura dhalateedha. Kanarratti falliin bu'ee giiftii koo na arrabsee ijaan itti baase. Innis natti baase. Maal sinitti baase? Isa maal fakkaatu cuubee as jala natti baase. Dhugaa jettuu? Dhugaa ammas aari keessa galee lakkii handaaqoo dura dhalatee hin jedhan. Inni immoo lakkii hanqaaqoo dura dhalateedha. Ammas namichi kun naan deebiin jedhe. Nattiin ittan dubbadhe ammas xiqqoo tureet. Isa maal fakkaatu as jala makaaroo fi diimaa natti baase. Dhugaa? Anis maayinasuu jedhee tanan isa maal fakkaatu mukukkulatti baase anis. Mee maalitti baastan? Arraba koon itti baase. Tole. Ammas namichi kun naa deebi'uu dide. Lakkii handaaqoo dura dhalatee jedhe lakkii hanqaaqoo dura dhalateedha. Ammas namichi isa maal fakkaatu as jala honnoo godhee kilaashii isa soddoma natti baase. Kilaashii? Ammas ani sanyiin kee yoo mal tola jedha anis ittan baase gaa maayinasuu ittan baase gaa. Maalitti baastan mee? Jaarsa biyyaan itti baase. Taphni keessan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti toleera. Mee amma immoo dhumarratti wannan dabarsa nan qabaa hoo jettan. Amma fakkeenyaaf keessummoonni hedduun as ta'anii sin daawwachaatii jiru. Manatti immoo foddaa televezyiinaatiin namoonni sin daawwachaatii jira. Dhumarratti immoo biyya keenyaaf uummata kanaaf mee maal akka hawwitannaaf hima. Warra mana taa'anii na ilaalaa jiranis jiru. Akkas taanaan galatoomaa fayyaa ta'aa warra as jirtanis naataa ulfaadhaan jedha. Egaa dhumarratti ergaan ani dabarsu giiftii koo jechumaafan jedhe malee dambi doolloon biyya waan hundaan badhaadhe waan ta'eef tana kan qircaa nama 8tti qalannu miti. Feenuu sangaa kobaatti feenutu maalessa warra kobaatti nyaatuu danda'udha. Warra tokkummaa fi jaalalaan jiraatudha. Dambi doolloon sirba kana naffeera. Meenaa jedhime tokkummaa Takkaanut kumaanu nyaachuu dandeenya. Tokkummaan jiraannaan kumaanu jiraachuu dandeenya. Bartu.